Akkam jirtan kabajamtoota Jamsi Miidiyaa Neetwoorkii oduu ammee isiniif qabanne isinitti himna hanga dhumaan hordofaan afeerraa keenya. Oduu ammee sa'aatii kana nu qaqqabeen Iraan edana Ameerikaa rukutuuf qophii hunda xumurtee kan jirtu ta'uu miidiyaaleen Iraan gabaasanii jiraniim. Iraan akka jettetti nikulara yeroo jalqabaaf Ameerikaa erguuf jennu kan Ameerikaan dandeettii teenya addunyaa irratti ragaa ittiin nuuf baatu jechuun himanii jiraniim. Paarlaamaan Iraan yaada murteessaa ulaan Strait of Hormuz akka cufamu raggaasiseeti jira. Boba'aan hin calalamin addunyaa kanaa dhibbantaa 20 ulaa Strait of Hormuz kanaan dabarfama jedhaniim. Paarlaamaan Iraan ammoo haleellaa USA Ameerikaan Israa'eliin tumsuudhaan biyyattii irratti raawwattee haaloo bahuuf ulaan Strait of Hormuz kun akka cufamu yaada murtee dhiyaateef raggaasisee jirti. Murteen paarlaamaa kun hojiirra kan oolu ajajni dhumaa hoogganaa ol'aanaa Iraan Ayatullah Ali Khamenei'dhaan erga kennamee booda akka ta'e eeramee jira. Ulaan Strait of Hormuz kiiloomeetira 40 bal'atu kun yoo cufame dhiyeessi boba'aa addunyaa irratti dhiibbaa guddaan uumamuu akka danda'u Newsweek televezyiin Iraan wabeeffachuun gabaaseeti jira. USA Ameerikaan ammoo ulaan Strait of Hormuz akka hin cufamne Chaayinaan irratti dhiibbaa akka gootu gaafachaa jiraachuun kan himame yommuu ta'u, ministeerri dhimma alaa USA Ameerikaan Marco Rubio ulaan kun akka hin cufamne Chaayinaan Iraan irratti dhiibbaa akka gootu waamicha dhiheessaniiru. Imbaasiin Chaayinaa Waashingtan jiru garuu hanga ammaatti dhimma kana irratti yaada kan hin kennine ta'uun eerameera. Oduuma wal fakkaatuun dubbiin jabaate fakkaatti. Paarlaamaan Iraan labsii galaanaa Hormuz geejjibni boba'aa addunyaa irratti barbaachisaa ta'e keessaa tokko cufuuf raggaasistee jirti. Raashiyaan hoogganaan mana maree nageenya biyyaalessaa Raashiyaa meeshaa nikularaa gara Iraanitti dabarsuudhaaf qophii irra jira jedhanii jiraniim. Iraan ministeerri haajaa alaa Iraan marii pirezidaantii Raashiyaa wajjin akka qabu dubbatee jira. Marii kanaas boru akka eegalu ibsee jira. Ameerikaan seenataroonni Ameerikaa baay'een Tiraampi qeeqaa jiru. Lola Ameerikaa hin ilaallanne keessa Ameerikaa galchitee jirta. Biyya keenya balaa biraatiif saaxiltee jirta. Biyya namaa weeraraa jirta. Seera addunyaa cabsaa jirte jechuun himanii jiraniim. Masriin lola Iraanii fi Israa'el irratti nuti garee kamiifiyyuu hin tumsinu jechuun dubbattee jirti. Rakkoo kanaas lolaan osoo hin taane siyaasaa qofaan furuun barbaachisaadha jettee abbaan biyyaa mootummaas kabajuun barbaachisaadha jechuudhaan dubbattee jirti. Oduu wal fakkaatuun Ameerikaan Iraan haleeluu hordofee Kooriyaan kaabaa Turkiyaa Ameerikaa haleeluuf marii eegaluu isaanii miidiyaaleen biyyoota lamaanii ibsanii jiraniim. Mariin isaanii kun ammoo maaliif akka ta'e salphattee xiinxaluun ni danda'ama. Israa'el yoo Iraan mo'atte itti aansee kan rukutamuu danda'u yookiin Tarkii yookiin Kooriyaa kaabaadha jedhanii waan yaadaa jiraniif dafanii tokkummaan itti deemanii Israa'elii fi Ameerikaa barbadeessuun dirqama itti ta'e. Pirezidaantiin Kooriyaa kaabaa Kim Joon UN Ameerikaan akka isaa lammata mataa ol hin qabannetti barbadeessina jedhee miidiyaa irratti dhaadataa jira. Dubbiin jajjabaateera maaltu akka uumamu walumaan ilaallaam. Oduu biraatiin hidhattoonni Huutii Yemen yeroo ammaa ibsa baasaniin dooniileen Israa'el Ameerikaa fi Awurooppaa bahara diimaa keessa akka hin dabrine uggura kaa'aniiru. Dooniileen uggura kana cabsuuf yaalan irratti haleellaan akka raawwatu yeroo ammaa dubbii himaan waraana Yemen Jeneraal Yahyaa ajajaa kennanii jiranii. Galaanni diimaan daldala idil addunyaa akka murteessaadha. Ulaa Hormuz aansee ulaa lammaffaa jechuun himanii jiraniim. Iraan haleellaa Ameerikaatiif deebii kennitee addunyaa irratti lola bantee jirti. Iraan ulaa Hormuz cufuuf murteessuu TV'n biyyattii gabaasee jira. Daldalli idil addunyaa parsantii 20 bakka kanaan dabra. Kooridara kana cufuun Iraaniif murtoo of ajjeesuuti jedhamtee yaadamaa turte. Sababni isaa addunyaan zayitii parsantaa 40tti siqu dhaabuuf dirqamti. Kana jechuun gama biraatiin gatii barmeelii tokko $150 ol guddise jechuun ulaan kun cufamuun kallattiidhaan Ameerikaa fi warreen dhihaa kokkee qabaa jechuudhaan himanii jiranii. Iraan ejjennoo kana fudhachuuf kutannoo isii hanga dhumaatti qabdu ni mul'isa. Qaala'insa guddaa addunyaa gaaga'uu hagaa hin qabu.
Adeemsi kun tarkaanfii waraanaa Arabaa fi Israa'el bara 1967 sanaan wal fakkaata. Bal'ina waa'ee kanaa yoo Rabbinaaf laaffisee ittiin deebi'aa odeeffannoo waqtaawaa argachuuf fuula yuutuubii kiyyaa kana seentanii sabiskiraayib gochuu akka hin dagannee isin beeksifna. Galatooma.